Kun Keelloo Miidiyaadha. Akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya. Wiixata Onkoloolessa 21 bara 2024 keessummeessaan keessan Annagumaata Sammaatii oduu irraan isinitti hima. Waraanni bilisummaa Oromoo Shawaa Lixaa Aanaa Jalduutti milishoota hedduu ajjeese jedhamu jalqaba isinii dhiyaata. Itti aansuudhaan godina Arsiitti maanguddoon waggaa 180 ol jiraatan du'aan boqochuu, Shawaa Kaabaa Salaalee Aanaa Dharraatti haleellaa faannoon gaggeessaniin lubbuun namaa darbuun gabaafamu, addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden marii biyyaalessaa Itoophiyaan gaggeessuuf jettu keessaa harka fudhachuu himu, pirezidaantiin Somaaliyaa Itoophiyaa daawwachuuf akka hin jirre himamu, Antooniyoo Guuterees waltajjii marii gamtaa Afrikaa fi UN irratti hirmaachuuf Finfinnee galuu wal duraa duubaan isinii hima. Akkasuma dhuma oduu keenyaan baankiiwwan Hizboollaa deeggaru jedhaman hedduun haleelamuu isin dhageessisa. Haga dhumaatti nu caqasaa jechaa kallattumaan gara sanatti waliin dabarra. Waraanni bilisummaa Oromoo Shawaa Lixaa Aanaa Jalduutti milishoota hedduu ajjeesee jedhame. Caasaa gaachana sirnaa jedhamuun kan ijaaraman hojii waraanaa irratti bobba'anii kan jiran milishoonni mootummaa Shawaa Lixaa Jalduutti ajjeefamuu himameera. Taateen kun guyyaa 2 dura kan raawwate yoo ta'u, haleellaa gaggeeffame kanaan milishoota 18 ol lubbuun dhabuu isaanii gabaafame. Ajjechaa kanas waraana bilisummaa Oromoo raawwate jedhamuun ala gamaa baawwaboon dhimmicha ilaalchisee waan jedhame hin jiru. Namoonni ajjeefaman kunneen mootummaan humnaan kan qawwee hidhachiise leenjii gahaa osoo hin kenniniif riphee lolaa akka waraananiif bobbaasuun miidhamni kun akka uumame miseensonni maatii komataniiru. Jiraattota aanichaa dubbisne keessaa kan nageenya isaaniitiif jecha maqaan isaa hin eeramne jechuun BBC'n akka gabaasetti namoonni ajjeefaman kun qindeessummaa caasaa nageenya aanichaatiin milishoonni gandootaa aanichaa garaa keessaa walitti qabamuun hidhatanii gara gandaa Aabboo Kilbeetti ergamanii booda achitti ajjeefamuu isaanii himaniiru. Kanneen ajjeefaman keessa abbaa fi ilmi akka jiran akkasuma dubartiin akka jirtus gabaasichatu ibsa. Akkasuma hedduun isaanii daa'imman kan qaban yoo ta'u, isaan ajjeefaman keessaa abbaan daa'ima 10 jiraachuu himameera. Daa'imman of hin dandeenye irraa waan ajjeefamaniif mootummaan deeggarsa akka taasisuuf illee miseensonni maatii gaafataniiru. Namoonni ajjeefaman kunneen hundi isaaniif sirni awwaalchaa taasifamuu Keelloon mirkaneeffatee jira. Odeessa itti aanuun godina Arsiitti maanguddoon waggaa 180 ol jiraatan du'aan boqotanii. Umurii dheeraa nama ajaa'ibsiisu jiraachuun beekamtii addaa akka argatan maanguddoon Oromoo obbo Daaluu Jaarsoo du'aan boqotanii. Godina Arsii Lixaa Aanaa Nansaboo ganda gataa diriirii kata'an obbo Daaluu Jaarsoo waggaa 181 booda kaleessa Onkoloolessaa 20 bara 2024 lubbuun darbaniiru. Hanga jiraataan kana keessatti baay'ina maatii 500 olii horataniiru jedhame. Kanaanis nama jalqabaa maatii hedduu horatan ta'aniiru. Obbo Daaluu Jaarsoo ilkaan fayyaa akka qaban, isuma dhiyeenyaa waan akka akaayii nyaachuu akka danda'an himamaa ture. Dhaabbata galmee dinqisiisoo Afrikaa irraas badhaasa beekamtii umurii dheeraa jiraachuu fudhataniiru. Namni tokko waggaa hanga kana jiraachuu baramaa miti. Inumaa jaarraa tokko lakkoofsisuun bara ajaa'iba ta'etti isaan jaarraa 2 jiraachuuf jala ga'anii ture. Maatii isaanii maraaf jajjabina alaatu jenna. Oduu keenya itti aanuun Shawaa Kaabaa Salaalee Aanaa Dharraatti haleellaa faannoon gaggeessanii lubbuun namaa darbuun gabaafame. Haleellaa faannoon Shawaa Kaabaa Salaalee Aanaa Dharraatti tibba kana gaggeessaniin hawaasa nagaarraa namni lubbuun darbuuf qabeenyaan uummataa saamamuu gabaafameera. Haleellaa kanaan namoonni madaa'anii yaala fayyaaf gara hospitaala Gundoo Masqalee geeffaman yaala fayyaa akka hin arganne taasifamuu isaanis gabaasni OMN irraa arganne hubachiisee jira. Haleellaa gara jabinaan guutame kanaan maanguddoon ganna 80 olii mana isaanii keessatti humnoota finxaaleyyii faannoon ajjeefamus gabaasichatu eera. Kaanis madaa'anii mana yaalaa yeroo geeffamanitti humnoonni mootummaa yaala fayyaa akka hin arganneef dhorkaa jiru jedhame. Dargaggoon Nuur Ahmed Mohammad kan ganda Suubbaatti humnoota finxaaleyyii faannoo kanaan rukutamee yaalaaf gara hospitaala Gundoo Masqalee geeffame osoo yaalamaa jiru mana yaalaa keessaa humnoota nageenyaa mootummaan baafame jechuun jiraattota wabeeffachuun maddi oduu kanaa gabaaseera. Akkasuma naannoo Golom jedhamutti namoota rukutamanii rasaasni qaama isaanii keessa jiru yaala fayyaaf deeman yaala akka hin arganne dhorkamaniiru jedhame. Namoonni warra madaa'an gara mana yaalaa geessanis qabamanii hidhamaa jiru jechuun gabaasichatti hima. Namni Siraaj Sultaan jedhamu namoota rukutamanii madaa'an osoo yaalchisaa jiru humnoota nageenyaa mootummaan ukkaanfamee fudhatamee jira jedhan. Uummata Oromoo aanicha keessa jiraatu guutummaatti buqqisuu fi aanicha bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jala galchuuf haleellaan taasisaa jiran itti fufee jiraachuu gabaasni kun eereera. Humnoonni kun yeroo yeroon humna dabalataa naannoo Amaaraa irraa gara Aanaa Dharraa qubachiisaa jiraachuus himanii jiru. Oduu keenya birootiin addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden marii biyyaalessaa Itoophiyaan gaggeessuuf jettu keessaa harka fudhachuu hime. Addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden mariin biyyoolessaa Itoophiyaa gaggeessaa jirtu keessaa of baasuu beeksiseera. Paartichi akka jedhetti mariin adeemsifamaa jiru iftoomina hin qabu jechuun keessaa of baase. Kun kan dhaga'ame
wayita komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa naannoo Somaalee keessatti marii qooda fudhattootaa gaggeessaa jirutti. Marii biyyaalessaa jedhamu kana keessaa of baasuu isaas ONLF kaleessa onkoloolessa 20 bara 2024 ibsa baaseen beeksiseera. Addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden ibsa isaan naannoo Somaalee keessatti paartiin biyya bulchuu paartii badhaadhinaa hirmaattota marii kanaa qofaatti filachuu, waliigaltee paartilee siyaasaa waliin taasifame cabsuu fi sagalee jiru cinaatti dhiisuu ibseera. Kunis kaayyoo adeemsa marii biyyaalessaa qooda fudhattootaa walitti fiduun sababoota walitti bu'iinsaa hiikuuf gargaaru faallaa ta'uu ibse. Kana malees marii qooda fudhattoonni siyaasaa ijoo naannolee Amaaraa, Oromiyaa fi Tigraay irraa ittiin hirmaannee fi haala walitti bu'iinsi itti fufee jirutti marii gaggeessuun marichi loogummaa qabaachuu kan agarsiisuu fi nageenya dhugaa kan hin finne ta'uu ibseera. Komishinii marii biyyaalessaa irratti gaaffiif toominaa yeroo ka'u kun jalqabaa miti. Baatii caamsaa bara 2024 keessa adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden KFO fi ABO dabalatee paartilee mormitootaa gurguddoo 11 of keessatti kan hammate kookasiin paartilee mormitootaa komishiniin marii biyyaalessaa kaayyoo siyaasaa paartii biyya bulchuu raawwachiisaa jira jechuun himatee ture. Kookasichi ibsa isaatiin komishinichi kaayyoo hundeeffameef galmaan ga'uu irratti xiyyeeffachuu dhiisee gargaarsa argachuuf hariiroo hawaasaa addunyaa waliin qabu fooyyessuuf itti fayyadamaa jira jechuun qeeqe. Itti dabaluun haalli kun adeemsa marii biyyaalessaa keessatti hunda hammattummaa fi iftoomina akka hin jiraanne taasiseera jedhe. Addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden ibsa kaleessa baaseen marii dhugaa hunda hammatee fi iftoomina qabu akkasumas Itoophiyaa keessatti nagaa waaraa fiduu irratti kutannoo akka qabu kan ibse paartichi kun hanga mirkanaa'utti adeemsa amma jiru keessatti akka hin hirmaanne mirkaneesseera. Oduu keenya birootiin pirezidaantii Somaaliyaa Itoophiyaa daawwachuuf akka hin jirre himame. Biyyoonni wal himataa fi sadarkaa jechaan wal leeluu irra ga'an Somaaliyaa fi Itoophiyaan dhibdee gidduu isaanii irraa deddeebiin dhaga'amaa osoo jiru pirezidaantiin Somaaliyaa daawwannaa biyyoota hedduu gaggeessaa jiraniin Itoophiyaa akka hin daawwanne ibsame. Pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud torban darbee kaasee biyyoota ergama nagaa kabachiisa Somaaliyaatti loltoota isaanii bobbaasan daawwachaa akka jiran yoo ta'u Itoophiyaa garuu hin daawwatanii jedhameera. Pirezidaantii Somaaliyaa sanbata darbee kana Ugaandaa, Burundii fi Jibuutii daawwataniiru. Haa ta'u malee pirezidaantichi Itoophiyaa akka hin daawwanne dubbiimaan pirezidaantii Somaaliyaa Abdul Qaadir Diigee wabeeffachuun VOA'n gabaaseera. Pirezidaantichi daawwannaa isaanii Ugaandaatti kan eegale yoo ta'u pirezidaantii Yoweri Museveni waliin onkoloolessa 19 bara 2024 mari'ateera. Gaggeessitoonni lamaan ergama gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessatti raawwatuu fi nageenyaa fi tasgabbii naannichaatiin wal qabatee mari'atanii jiru. Gaggeessitoonni lamaan dhimma Somaaliyaa fi haala nageenyaaf tasgabbii gaanfa Afrikaa fi guutuu Afrikaa tasgabbeessuun akka barbaachisu waliigalteerra ga'aniiru jedhame. Loltoonni ergama ce'umsa gamtaa Afrikaa humnoonni Somaaliyaa biyyattii tasgabbeessuu fi garee finxaaleeyyii Alshabaabiin waraanuuf gatii baasan dinqisiifataniiru jedheera. Pirezidaantichi akkasuma gara Burundii imaluun Ivaarsee Nidaayishimiyaa quunnamaniiru. Gaggeessitoonni lameen dhimma daldalaa fi dippiloomaasii irratti mari'achuu miidiyaaleen Burundii wabeeffachuun Addis Istaandardii gabaasee jira. Somaaliyaa keessatti nageenya buusuun wal qabatee gahee olaanaa loltoonni Burundii qaban eeruun nageenya naannichaa tiksuuf tumsa isaanii akkaataa daran itti cimsan irratti mari'ataniiru jechuun ministeera odeeffannoo Somaaliyaa ibseera. Akkasuma pirezidaantii Hassan Sheikh Mohamud guyya kaleessaa Jibuutii galaniiru. Muummee ministeera Jibuutii Ismaa'eel Gulee waliin mari'achuun gabaafamee jira. Dubbiimaan mootummaa Somaaliyaa Abdul Qaadir Diigee ergama nageenyaa Somaaliyaa bara 2025 bobbaafamuu irratti biyyoonni hirmaatan eenyu fa'aa akka ta'an ilaalamaa jiras jedhe. Pirezidaantii Somaaliyaa kun itti aansuun Keeniyaa ni daawwatu jedhamee eegama. Oduu keenya birootiin Antooniyoo Guuteres waltajjii marii gamtaa Afrikaa fi UN irratti hirmaachuuf Finfinnee galanii. Barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres Itoophiyaatti turtii hojii taasisuuf kaleessa onkoloolessa 20 bara 2024 Finfinnee galuu isaanii ibsameera. Antooniyoo Guuteres gara Finfinnee ka dhufan waltajjii marii olaanaa gamtaa Afrikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii 8ffaa irratti hirmaachuuf akka ta'e eerameera. Waltajjii irra onkoloolessa 21 bara 2024 eegale kana Komishinara Gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii waliin ta'uun dura taa'ummaan akka gaggeessan ibsameera. Waltajjichi raawwii hammattoowwan tumsaa dhaabbilee lamaanii gamaggamu yoo ta'u akkasumas nageenyaa fi tasgabbii dabalatee dhimmoota adda addaa irratti bal'inaan ni mari'atu eegama. Oduu keenya dhumaatiin baankiiwwan Hizbollaa deeggaru jedhaman hedduun haleelamanii. Abidda waraana bahaa giddu galeessaa Hizbollaa fi Israa'el gidduu akkuma itti fufeetti jira. Maddeen miidiyaa akka gabaasanitti Israa'el dameewwan baankii Hizbollaa deeggaraa jiru jettu dhabamsiisuuf haleellaa qilleensaa Beeruutii fi kibba Libaanos keessatti raawwatteetti. Haleellaan kun kibba Beeruut kutaa Dahiyyee naannoo Hizbollaan to'atame akkasumas gammoojjii Beekaa fi kibba Libaanos keessatti raawwatamu isaa barameera. Dhaabbanni oduu mootummaa Libaanos NNA jedhamu
ba'aa gammoojjii beekaa dabalatee dameelee waldaa baankii Alqaardii Alhaasan irratti haleellaan raawwatamuu gabaase. Baankichi dameelee 30 ol guutuu Libaanos keessatti kan qabu yoo ta'u, isaan keessaa 15 naannoo haleellaan kun irratti raawwatame keessatti argamu jechuun Reuters gabaaseera. Miidhaan lubbuu darbee jiraachuu fi dhiisuu isaa ammatti ifa miti. Ammallee Israa'el namoota baankii Hizbollaa tumsu cina jiran of baraaruu akka qaban waamicha dhiyeessaa jirti. Waraanni Hizbollaa fi Israa'el gidduutti adeemaa jiru daran hammaachuu isaa miidiyaaleen addunyaa hedduun wal harkaa fuudhanii gabaasaa jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduuwwan irraa qabanne kana fakkaata. Oduu keenya guyyaa boriin aga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.